biiraa faabirikaatutti baname iddoo nuti dhiigni keenyatti lola'e iddoo nuti dhaqnee mormaa harkaan itti wal qabanne saanjaadhaan heeboodhaan wal waraanne qawwee bira dabarre. Rasaasa bira darbe. Rasaasa bira darbe saanjaadhaan itti walii. Lola dhuma. Lola dhumaati. Saanjaadhaan innaa wal waraantu lola dhumaati. Achirratti saanjaadhaan waraane keessa ani nama tokko. Gaafa Adawaa Baalchaatu alaabaa Itoophiyaa gadi dhaabe. Seenaa Itoophiyaa keessatti gaaf sana injifannoo Itoophiyaa jedhame Baalchaatu seenaa Itoophiyaa keessatti alaabaa dhaabe. Achoo eenyu dhaabe? Gabayyoon hin kufee irra utaalee darbe innaa sa'aatii 4-5 Baalchaan xumure. Kana duraasa. Innaa immoo kan immoo kitaaba Daani'el Kibrat keessatti akkanadha. Tirriktee kan jedhu irratti Itoophiyaan sana duras hin dhaabbanne alaabaa jedhe. Namoonni iddoo adda addaa alaabaa harkatti qabatanii deemu garuu alaabaa bilisummaa kan dhaabe eenyuun kan dhaabe Baalchaadha jedhee kaase. Galata guddaa qaba. Kanumayyuu afaan isaatiin dubbachuu. Daani'el